Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtuu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jecha egaa har'a nama lamaan isinii dhufne waan isinii dhufneefis isinitti himna sana dura garuu nagaa gaafadhu. Maarii kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa hartuu jecha nuti samuuna guyyaa tokkos ta'u lafas ta'u irratti baanee turre ammaaf samuuna immoo anis irratti hin argamne hojiidhaa fi natti na mijatuu didee ammaa fi waan qabannee dhiyaanne isinii ibsina jechuu barbaadeeti. Ifama kan duraati. Namoonni baay'een gaafii na gaafatan jiru. Namooti hedduu gaafii nu gaafata. Gaafiin kun immoo maal seete qorqoorroon hagamisi fixee lafti kaarii meetirii meeqaa warreen jedhanis jiru. Mee kanneen deebii deddeebisiif jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoon kiyyan dhaggeeffatanii tariitii yoo ati mul'atte yoo si dhaggeeffatan. Maarree rakkoon qabu. Maarree jalqaba manni lafti jechuudha. Sillee si gaafatanii ture natti fakkaatee si deebisuuf hin ooltu. Lafti kaarii meetira 200. Deebisee immoo qorqoorroon haxiriin irra jiru haxirii samuura kana jalqabne jechuudha. Duukii 51 600 binne jechuudha. Naannoo 31,800 ta'a. Deebisee immoo mukni akka moraalitti kan jiru jira. Moraaliin gatii guddii ta'eeti munni maagarri tokkichi birrii 80 inni birrii 3,000 fixee deebisee immoo harki hin jira fe'aan hin jira kan walii galatti naannoo 48 homaa fixe jechuudha. Duukii 51 haxirii qorqoorroon zimaarii dabalatee jechuudha. Iqaa manaas koorniisii homaas dabalatee kana fixee jechuudha uummanni jechuudha. Egaa kun haala salphaadhaan jechuudha. Haala salphaadhaan birruma kana fixee jechuudha. Birrii kun jechuun kaa guddaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti namni wallaalee hin jiru. Maallaqni kun guddaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti sanuu jechuudha. Kanaafuu kana fixee warroonni immoo ani ijaarrachuun akkana ani immoo akkan dadha waggaa 2 taa'ee 3 taa'ee hanga kee kanaayyuu naaf hin deemne warreen jettan jechuudha. Lafa bitattan miti yoo akka ani isin jedhu jechuudha. Lafa erga bitattaniin booda mana erga waa xiqqoo irraa godhattanii booda maallaqa keessan osoo qabattanii galtanii maaliifi isintu beeka waa fixu hunda jechuudha. Harki hojjetaa meeqa akka fixu achi teessaniitu gaafa achi as maallaqa ergitan tariitii namas amanuu dhabuun ni ulfaata baay'ee jechuudha. Namas amanuu dhabuu dandeessu. Tariitii hammana kana hunda na fixee jechuun ta'uu dandeessu. Gaafa immoo ofii bira geessan akkaataa ofii keessanii dandeessaniin xumurattaniitu jechuudha. Teessanii haaluma keessa teessaniin immootu bareeffachaatii deemtu jechuudha. Kana fakkaataa wanni nuti fixne haaluma salphaadhaan kana fakkaata. Fakkeenyaaf mana kana hin bareechina osoo jenne waan meeqa fixna akkasumas immoo haala gaariidhaan waan hundaa hin goona yoo jennetiin goone akkuma argitan teessoo kiyyallee jechuudha. Teessoleen ani amma manatti gaggalchee argitanii jirtu jechuudha. Teessolee sun amma akkanatti yoo ilaalan waan tuffatamtuu ta'uu dandeessi. Garuu immoo jechuudha ishiinuyyuu widdiidha jechuudha. Ishiinuyyuu widdiidha. Wantoonni meeshaalee mana keessaa keessattuu nan guuttadha yoo jettan daftanii too guuttachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu haala salphaadhaaniin akkanatti guuttachuun hin danda'ama yoo galtanillee maallaqa keessan achi teessanii waggaa irraan gala akkana fixadhee waggaa lamaan irraan gala kana xumuradhee jechuurra erga lafa qabaattanii too mana waa xiqqoo irraa qabaattanii otoo isumattuu galtanii too ijaarrattanii jalqabattanii illee itti baay'ee gaariidha jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jedha waan itti dabaltuuf hoo qabaatte. Dhiyaanillee wanni dabaluu barbaade kanatu jettee. Maarree mana mee jedhanii mammaakse duraan jedhan. Manni mana fixeetii manni kan dhumatudha. Maal seete manni mana jiru mana duraa fixeetti manni lammataa dhumata jechuudha. Kanaafuu akkasuma irra caala guddaan jechuudha. Iddoo lafaati lafti bitame taanaani bittaan haxirii qorqoorroon wanni hunduu yaaddaruma suutaan itti deemama. Amma lafa bichaan binna jedhani gara 500 muu kun amma naannoo kanattu lafa duwwaadha. Gara 400 kanaafuu oduu akkas ta'e bareedaa warroonni akkatti yaaduu barbaadani akkas godhattanii galuu soo barbaadan lafa bitattanii maallaqa keessan harkatti qabattanii akkaataa galtanii tokko lama wal jalaa baasuu dandeechuu anan jedhu yaadni kiyya.
suuta jettanii guuttachuun hin danda'ama jechuudha. Mee meeqa keenya kaa namoota ani yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadha. Meeqa keenyatu waggaa baay'ee achi taa'ee kan bultii qabu bultii ofii diigee wal jiiganii jechuudha. Kan immoo fakkeenya firiyaa qabatee deemee balaa saniif jechuudha. Balaa yookaan waggaa dheeraa teesseef balaa yookaan maallaqni badeef waan garaagaraatiin jaalalli namaa hir'achaa deema jechuudha. Inni galee maallaqni immoo qabeenyi immoo jaalala balleessaa. Waan qabaniin immoo hojjetachuun immoo jaalala cimsaa jechuudha. Xiqqishuu godhatanii guddaatti ol siqu jechuudha. Kan ani amma yeroo hundaa kan viidiyoo isinii waraabuuf maaliifi tarii iccitii kiyya of barsiisuu osoo hin ta'in namootaaf barnoota hin ta'a. Ijoollee akka kootii biyya ormaa turaniif jiraniifis barumsa ta'a jedheetiin jechuudha. Maaliifi ani amma waggaa kana hunda taa'etanii mana kanatti galaa warreen jettanis jiru. Odoo hin bareeffatiin akkanatti galaa waggaa kana hunda taa'ee warreen jennus jirra jechuudha. Anuma dabalatee yeroo jalqabaa akkas jechaan ture. Osoon tasa ta'eetoo galuu baadhee hin galu jechuudha. Haaluma namni xumuratuun haaluma hiriyaan tiyya godhattee nan godhadhee gala malee silaa hin galu jechuudha. Kanaaf immoo erga ta'e immoo haalli deebii kiyyaatis dhageessaniirtu. Akka ebaluu gaafa goonu umuriin keenyas deemaa wanti nu hojjetannes nu jalaa kan badutu irra baay'ata. Amma fakkeenyaaf ijoollee biyya arabaa keessatti nuyi jechuudha warra hojjennu kan nu hojjetannurra kan nu jalaa badutu caala jechuudha. Kan nu jalaa baduu likkuma hin qabu jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaafuu waan qabnuun hojjetachuun haala jireenyaa biyya ofii tuffachuun immoo gaarii miti. Namoonni hedduun biyya ofii kan tuffatan jiru jechuudha. Ani amma odoo mana hin xumuratiin galee biyya san keessatti ani amma osoon bishaan iddoo kiyyatti hin galfatiin galee biyya san keessatti osoon haala hunda mijeeffatiin immaani biyya sanitti hin galu jennee namoonni umurii keenya ofirraa hin jirra jechuudha. Kanaaf kanarraa of haa qusannu. Umurii keenyatti isaa fayyadamnu, yeroo keenyatti isaa fayyadamnu. Maallaqni immoo hanga nu barbaachisu. Fakkeenyaaf amma gaafa biyyaa baanu mana ijaarrannaa lafa bitannee biyyaa baana miti. Erga mana ijaarrannee lafa bitannee galuudha jechuudha. Wanti nu barbaachisu iyyuu hin jiru kanuma jechuudha. Bakkuma jireenyaa gaafa arganne teenyee biyya keenya keessattis hojjennee irratti ijaarrachuu hin dandeenya. Inni guddaa ulfaataan lafa jechuudha. Kaawwan suutuma bareeffachuu danda'u kana fakkaataa. Warreen immoo mana kana faaraa taatan akkuma duraanii sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhanii waan asirratti darbaa jiru seerana'uu dhaggeeffattan barumsa guddaa irraa argattu jechuudha. Warroonni immoo tanaan dura maatii naa taatanii jabaadhu haala gaariirra jirta naan jettanis ulfaadhaa na jajjabeessaa warri jirtanii kana fakkaataa. Gaafii yoo qabaattan ammas koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Warroonni lakkoofsa keenyu ergi jettan immoo lakkoofsa telegiraamii siniin kennaa. Telegiraamiidhaan waan barbaaddan na dubbisuu natti himuutii dandeessu jechuudha. Warroonni immoo uffata kan maashinii uffata miiccuu gaafadhu nutti himis warri jettan isinitti hima jechuudha. Gaafadhee to'ii waa hedduudha ka koomentii keessanii anis bitachuun barbaada lafa warri jettanis jirtu gurgurachuutiin barbaada raka sana jalaa ta'is warreen jettanis jirtu jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti gaafii keessan suutan deebiin argata. Egaa waan jettuu yoo qabaatte jedhiitu asumaan nagaadhaan malla. Wanni jedhu hin jiru asirratti kanuma ani wanni hin dubbadhu qaba jechuudha asirratti. Xumurtee? Xumureera. Wanni gaafata yoo jiraate koomentii nu barreessan jechuudha. Isaan koomentiidhaan nu gaafatu garuu immoo viidiyoo keenya seeraan dhaggeeffadha. Namoonni hedduun amma xumuraan dhaggeeffattan amma samuuna darbee waa'ee qorqorroo na gaafachaa turtan viidiyoo 3 moo 4 gadhiise namoonni hedduun keessaniin dhaggeeffanne jechuudha. Viidiyoo garuu gaafuma tokko irra deddeebitanii na gaafattan. Maaliif viidiyoo ko jalaa kaastanii haga gubbaa yoo dhaggeeffattan tokkoon dhedheeraa miti viidiyoon gaggabaabaadha. Dhaggeeffattaniitu barachuu hin dandeessu. Waan gaafattan san argachuu hin dandeessu siniin jedha. Horaa bulaayii deebanaa nagaan nu turaayii viidiyoo biraatiin walitti amma deebinutti nagaan nu turaayii siniin jechuu barbaadna. Galatooma siniin jenna.